Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinada qabu. Egaan hordoftoota daawwattoota keenya deebinee jirra gama oduu keenya idileetti akkuma beekamutti har'a waan haaraa ajaa'ibsiisoo hedduutu mul'ate. Keessaayyuu dhimma Jawaar Muhammad dabalatee akkasuma artist Haacaaluu Hundeessaa haala jabaadhaan deemamaa jira. Dhimmi ijoon guddaan oduu har'aa keessatti Jawaar yeroo jalqabaatiif miidiyaa hawaasaa irratti dubbachuusaa akkasuma dhimma Haacaaluu dabalatee dhimma ijoollee keenya biyya Arabaa jiran galatoonfatuu irratti dubbate. Kanumaan wal qabate guyyaan har'aa akka Itoophiyaatti guyyaa seena qabeessa jedhamee beekama. Innis guyyaa lola Adawaa itti injifatan Adawaatti jechuudha. Oromoon yookaan immoo Itoophiyaan Xaaliyaan itti injifatteedha. Seenaa Oromoo waggaa 150 ol jibbitee turte. Waggaa 2 fi 3 keessa qofatti artist Haacaaluu Hundeessaa ummata Oromoo fudhachiisee seenan kan isaanii ta'uu fi jaalala guddaa Adawaadhaa qabaachuu nutti argisiisa irratti wantoota guddoo deemamee jechuudha. Kana qofaa miti waa'ee artist Galaanaa Gaaromsaa guyyaa har'aa maatii Haacaaluu biratti maal akka dabarsee fi odeeffannoo biraa jajjaboo hedduu kan isin biraan ga'u ana hanga xumura qophii keetti waliin turaan affeerraa kooti. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya hundi keessan akkuma fuula miidiyaa hawaasaa irratti argaa turtan Jawaar Muhammad yeroo jalqabaatiif miidiyaa irratti as bahee fuula kaameraa as bahee jecha isaa darbatee jira jechuudha. Jechoota inni jedhe keessayyuu waa'ee ijoollee biyya Arabaatii fi galateeffannaa ijoollee biyya Arabaati irratti yeroo jalqabaatiif haasa'e erga mana hidhaatii bahee booda san dura suuraalee malee viidiyoon isaa tokko kan deemame hin turre jechuudha. Ergaan inni ilmaan Oromoo keessayyuu shamarran biyya Arabaatiif kaa'e haala ijoolleen keenya shamarran biyya Arabaa sangaa qalanii fi waan jedhaniif sirna galateeffannaa kan isaaniitiin eegaluun dinqii ture. Maal jedhee ijoolleen keenya biyya Arabaa achi jiraachuudhaafis rakkatanii biyya keessas ta'anii jiraachuudhaaf rakkoo hamaa keessa dandamatanii har'a garuu nuti waan kana isaanirraa gochuun nutti ulfaataa jedhe. Garuu mootu kireeditii yookaan immoo dhugaa isaaniitii fi waan isaanii dhoysuun hima hin danda'amne jedhee shamarran biyya Arabaa fi namoota warra biyya Arabaa jirtan gargaarsa fi deeggarsa keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isin jedhee kana qofa osoo hin taane waa'ee Oromoo ammas hin daganne waa'ee keessanis hin daganne halkaniif guyyaa irratti hojjechaa jirra. Miidiyaa hawaasaa qofa irratti ba'anii zarraaf jechuu miti jedhee jira. Kanaaf Jawaar galatoomuu kabaja ulfina guddaa ijoollee biyya Arabaatiif godhe miidiyaa irratti haasa'ee sadarkaa sanitti isinii fi nutis galatoonfachuusaa baay'ee nu boonsee jira. Ammas akka dhimma keessaniif dhimma saba kanaatiif callisee taa'aa hin jiraanne akka quba qabaattanis ibsee jira. Sababni isaa dirqama qabsoo miidiyaa qofatti osoo hin taane fuula fi fuulan mootummaa wajjin yaada ol dabarsan kun waan guddaadha. Sabaaf yeroo tokkoof callisee akka hin beekne dubbatee jechuudha. Akkasuma Baqqalaanis Hamzaanis itti dabalee dubbatee jira jechuudha. Kana qofa osoo hin taane guyyaa har'aa ganamaan ka'ee waa'ee lola Adawaa irratti Haacaaluun gootummaadhaan beekamtii geeraraan beekamtii waan ta'eef suuraa isaa piroofaayilii jalqaba irratti artist Haacaaluu Hundeessaa kan isa Adawaa irratti ka'e irratti hidhatee jira. Laayikii 50,000 olii fi koomentii gara 12,000 olii argamsiisee jira jechuudha. Kun seenaa ajaa'ibaati, raajii ajaa'ibaati. Dhugumaan Jawaar ammas saba kanaaf halkaniif guyyaa bakkuma jirutti hidhama san keessa taa'ee akka waan qabsaa'aa jirutti nutti mul'ataa jira jechuudha. Inni biraa waa'ee Adawaa kana wal qabatee artist Haacaaluun gootummaa Adawaatiin beekama. Kanumaan wal qabatee hiriyaan isaa yookaan immoo kan waliin guddate hiriyaa ijoollummaadha. Galaanaa Gaaromsaa mana artist Haacaaluu Hundeessatti imaluudhaan kennaa isaa maatiidhaaf kennee jira. Gootummaa achirratti warri akka Abdiisaa Aagaa agarsiisan jechuudha. Suuraalee isaanii kennanii fi gootummaa artist Haacaaluu Hundeessaa mul'isanii akkasumas jajjabeessanii deeman jechuudha. Maatiin artist Haacaaluu Hundeessaa illee fuula peejii isaaniitti irratti gootummaa inni guyyaa Adawaan kabajamu madirakii irratti sabni Oromoo ol aanaa ta'uu argisiise. Gadhiisanii jiranii guyyaan har'aa guyyaa addaati. Oromoon artist Haacaaluu Hundeessaatiin dhaadataa oolte maaliif goota lubbuudhaan darbe irratti osoo lubbuun jiru wantoota gootota kaleessaa argisiisan hedduu waan nutti mul'iseef guyyaa har'aa haala ajaa'ibsiisaa ta'een oole jechuudha. Adawaan hanga ammaatitti deemamaa jira jechuudha.
kun raajiidha jechuudha waan namatti toluudha artist Haacaaluu Hundeessaa bakkuma jirutti biyya isatti salphattu hojii boonsaa hojii gurguddaa hojii bareedaa hojjete garuu fuula miidiyaa hawaasaa kanarratti wanti nu kolfisiisaa oole dhalaan Amaaraa ija isaanii bineensa fakkeessuudhaan dhaadannoo akka kaleessa sirna miliiksaan jedhanii dhaadannoolee isaan godhaa oolan keessatti dhugumatti baay'ee nama kolfisiisa Amaarri akkuma isin beektan seenaa namaa saamuudhaan beekamti adawaa kaleessa namoonni gurguddaan Oromoo fidde fardeen Oromoo fidde warra akka Abdiisaa Agaa dabalatee namoonni gurguddaan dhaqanii xaaliyaanii achi ari'atanii injifatan irratti har'a garuu seenaa san kan ofii godhatanii miliiniki akkas godhe maali akkas godheedhaan fardi gaaf san deemamaani lolamaani ture farda Oromooti Oromoo malee fardi yeroo san namni biraa hin qabu ture har'a garuu seenaa saamuudhaaf waa hedduu jetti kana kan nu barsiise artist Haacaaluu Hundeessaati haa ulfaatu haa galatoomu seenaan kun keenyaa jalaan hafinaa nuun jedhe nutis jalaan hafne dhugaa isaa guunneefii jira jechuudha kanuma jechuudha haalli biraa mee har'a waan haaraa irraa isinii haasa'uu barbaada akkuma isin beektanitti biyyoon addunyaa yeroo ammaa kana lola hamaa yookaan lola addunyaa keessa jirti odeeffannoo kanarraa isin biraan ga'een beekuu xiqqoo irraa isinii tuttuqe sana booda mootu kallattiidhaan of duratti isin fida jechuudha lolli Raashiyaa fi Yuukireen lola akkamiiti maalirra jira sadarkaa namarra jiru maalidha kan jedhu sadarkaa baay'ee sodaachisaa fi sadarkaa hanga warra achiitii miti nuti asitti sodaannu keessa jirra jechuudha kana jechuun Raashiyaan addunyaarra waraana niwukilaraa guddaa kan qabduu fi beekamtuudha namni isiidhaa ol qabu hin jiru ajaja mootummaan Raashiyaa Puutiin dabarseen humni niwukilaraa akka of qopheessu dhukaasuudhaaf ajaja dabarse kana jechuun immoo niwukilarri takka gaafa dhukaate addunyaa kanarra dhiibbaa akkamii geessiti niwukilarri rasaasa xiqqoo yookaan immoo diishqaa miti yookaan bireenii miti addunyaa tana dhabama isii gochuu danda'a jechuudha harka caaltu jechuudha addunyaa harka caalu dhabamsiisuu danda'a balaa guddaa qaba isarratti Ameerikaanis baay'ee sodaa keessa waan galte fakkaatti hanga ammaa homaa jechaan jiranii dubbiin baay'ee jabaadha garuu Yuukireen hanga ammaatti akka jettutti loltoota 5,800 yoo Raashiyaa harkaa ajjeefne jedhanii kunis BBC'n addan baafanne mootummaa Yuukireen qofatu jedhee walumaa galatti waa'een jaraa amma nu ilaallatu garuu miidhaa akkamiitu nutti dhufuu danda'a isa jedhu yoo madaalle lolli jara lamaan biratti deemamu lola maatii keenya biratti deemamuun garaagarummaa hin qabnu sababni isaa inni jalqabaa diinagdeen jireenyi ni qaalaa lammaffaan baqataan bakka itti socho'u tokko hin qabaatu akkasumas immootu lolli kun rakkoon kun yoo kan uumamu taate biyyi hundi dirqama gara tokkotti cituu danda'u qabdi gaafasan keessattuu immoo niwukilarri dhuka'e jechuun biyyattiin baddi jechuu hin danda'ama lolli kun jaraaf osoo hin taane addunyaa irra yaaddu hanga ammaatittuu iyyuu oomishni gara lamaan irraa dhufuu fi gara adda addaatti irraa dhufu sababa kanaatiif waan adda citeef jireenyi garmalee qaala'ee jira lolichi lola badaadha lola dhugumatti kana dura ta'amee hin beekne ni ta'ama jedhamee yaadamaa jirudha amma dura loloota jedhamaa ture keessatti kan sadaffaa kan jedhame isa kana jechuudha maaliif amma dura wanta kana baay'ee hin turre erga addunyaan kun uumamee lola addunyaa tokkoffaa lammaffaa kan jedhametu ture lola addunyaa tokkoffaaf lammaffaa sana akka caalutti dubbatama bara san meeshaa dhukaasa hangana ga'u gurguddaan of qopheessuudhaaf dhukaasni akkana jalqabameen beeku kun immootu gaafa amma niwukilarri kun dhuka'e baay'ee dhiibbaa qaba jechuudha kanammoo Raashiyaan kan gootuuf humna neetoo kan jedhamuun jira humnoota biyyoota garagaraatti walirratti ijaaramee addunyaa kana tiisu humna neetootti ol ta'ee jira Raashiyaan jechuudha kuni wal nama shakkisiisu Puutiin ammas dhaadannoo cimarra jira niwukilara kana kan fayyadamnuuf nuti suuraadhaan ka'uudhaaf osoo hin taane biyya keenya daffarte ittiin balleessuudhaaf kana jechuun immootu biyyi niwukilarri takka irratti bu'e wanti takka dachee isaa irratti nafu wanti takka biyya san jechuudha sinii galee amma Kim Jong ilaala biyya Kooriyaa wani sodaatamtuuf niwukilara qabdi niwukilara siisan gadhiiftee naan gurbattiin duriyyeedha addunyaa balleessiti sababa kanaatiif Ameerikaan guddaan kun jalaa gaccallisee biyyoonni jalaa gaccallisee na'am jedhee jiraataa jira biyyi niwukilara qabdummaa muraasa Ameerikaa Raashiyaa Kooriyaa fi biyya muraasa biyya hedduu miti jechuudha kanaaf haala cimaa kanaa keessa jira egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoon kiyya kanuma dhuma irratti kan isiniin jechuu barbaadu ji'oota hedduuf miidiyaa hawaasaa kanarraa fagaannee jirra keessayyuu erga Jawaar fa'aa ba'anii baay'ee dhimma ittiin goone kana jechuun qabsoon goolabame jechuu koo osoo hin ta'in
hanga tokko dubbii siyaasaa kun dugda nuti galilleedha. Anillee haalli naaf hin mijanne amma garuu kallattiidhaan sa'aatitti wanta nu bira gahe hunda kan isin biraan gahu ta'a. Ulfaadhaa galatooma an kan isin waliin ture Reedii Adam TV namoonni chaanaalii keenya faarii taatan subscribe gochuun maatii keenya dabalama ulfaadhaa kabajamaa isin jaalannaa nagaatti.